ejjennoo qabaachuu qabda. Dheengadda balaaleffadhe waan balaaleffattuuf beekuu qabda. Arraba maali wanni rizinni Abiyyi balaaleffannuuf? Maaliif nama biraa kaa'uu barbaanne? No, hin jiru. Faannoo fi dheengadda faannoof jala godheeti nu midhaa tureemi. Saniif balaaleffannaami maaliif balaaleffannaarra? Rakkina jiru hiikkachuu. Isa dhiibdee faannoo keesseeti kan akkana jiru furtu. Ka biyya saamu keesseeti no Abiyyi Muhammad Shimallis Abdiisaa isaanuma san sirreeffachuudha. Itti himanii keessaas dhaqanii. Kana malee ka'uu qabaa. Maarreen diigamuu qabaa. Waraana keessaa walga'iin irraan tana dheengadda ta'an Siyaatil tanatti wanni isiin fidden jiru. Ummanni kanaatu ummata mootummaa Abiyyi tallaga Abbayaa hiitee tan biyya Finfinnee tana sadarkaa kanatti ol guddiftee tan Arsii tana Baale keessa roobe sadarkaa sana guddiftee kan namni roobe moo biyya biraa jiru biitti tun Finfinnee moo biyya biraatii jiru dirreedhaa tun dirreedhaa duri moo dirreedhaatti ammaatii kaju dirreedhaa moo biyya biraatii kaju bareedinasi irra dalaganii kuni biyya jijjiiruudha biyya tolchuu isaan waan biraa jiranii jechuudha. Wanni biraa maali? Akkami biitti tun tolti lakkuma mootummaan waan gaariidhaan gabbaatee waa tolchitu isaan baaraganii gabbaanii bazabazaa haasa'anii jechuudha. Gaafa mootummaan waan takka bareedduu gabbaafte paarkii waan adda addaa gabbaafte gabbaanii waan bazabazaa haasa'an waan qaanii maaliif surriin hinaaffaan guutaman wanni isaan haasa'an hundi waan isaan qaaneessee Oromollee qaaneessu. Ka maqaan Oromoo kaleessa maqaa Oromootiif qabsaa'aa ture arra faannoo keessa dhaqee Jawaar Mohaammed bazabazaa Abiyyi Ahmad irra lidatuun naarra jira isaan naarra dhiyaata. Waan Abiyyi Ahmad biyya saamu jiruuf osoo hin qaanfanne lidatuun biyya hin saamne Abiyyi Ahmad biyya saame qaanii Abiyyi Ahmad biyya saame maallaqa Nobel Peace Prize harkate biyya irratti invest godhe waan addunyaa irraa harkatu hunda biyya amma barnutu wallaalle bikka irraa maallaqa fidee waan kana godhu baajanni biyyaatii fi kunuun ga'u nutuu bikka irraa fidee maallaqa biyya tana kana jaaru jiru wallaalle nama ajaa'iba nama tarsimoo beeku nama waan gaariin gad dhufaa jiru dhohisee dheengadda Gaaza naannoo Somaaliyaa keessatti Ogaaden keessatti Gaaza ajaa'ibaa sana eebbise garuu biyya guudha naannoo san dhaqe qamadii fi maarree akka nama gartee san laaluutti dhaqee maal godhe Gaaza eebbise jechuudha. Bohumata nama kana biyya saamee Jawaar Mohaammed gabbee miidiyaa Amaaraa irratti kan hinaaffaa fi histiin waan haasa'uu fi waan dhageeffatu wallaalchifte. Jawaar Mohaammed gabbeeti Abiyyi Ahmad biyya saamu jiraa jee jechuudha. Waan biyya saamu jiruuf lidatuun biyya hin saamne Abiyyiin biyya saamu jira jee miidiyaa irra gabbee dubbate. Yeroo ammaan tana Abiyyiitu biyya saamu jira jee namni dubbatu maraata fayyaan qabu. Namni gabbahee Abiyyi Ahmadiitu biyya saamu jira jee Abiyyi Ahmad maallaqa biyya alaa kaayate akka keetitti Jawaar Mohaammed akka keetitti miidiyaa OMN dha mana OMN gurguree biyya nuti maallaqa keenyaa waan bitame maallaqa hawaasaa ti waan bitame gurguree akka keetitti deeme biyya jaaru jira. Akkamitti afaan isibaati akkamitti xiyyitii ifiin dhohitu fi gabbaafta jecha kana jette shame on you. Abiyyi Ahmad biyya saamu jira Jawaar Mohaammed jee lidatuun biyya hin saamne lidatuun biyya saameen beekuu biyya hin saamne Abiyyiin biyya saamu jira jee jechuudha. Kana jechuun qaanii sirraa qaanii tanaa mita tana daraniitu jetta. Kanaaf haga waan Oromoo irraa dhiiftee namatti ergu dhiiftee nu warra dubbatu kana ijoollee kolkolee ergitee durriyyummaa gartee lafa jalatti waa jajjaartee gootana haga dhiiftu sirraan itti gadi hin teenyu nuti.
ilmaan Harargee du'uun hin jiru gabbaate. No, ilmaan Harargee mootummaa balaaleffattee haga nuti jiru hin jiru. Harargee guututti Oromiyaa guututti dura mana fiiti manni keenya Harargee nama Harargee tana taa uli loluun hin jiru. Mootummaan teenya waan dabees ni sirreeffanna waan tole immoo ni faarfanna jennee dhumaatiin Harargeen amata abaaboo teenya irraa agalii ilaa haga dheengaddaa dhumaa jirtu ga'a. Lamada kan mootummaa harkaa qabu ilma keessanii Harargee tan dheengadda bicaaciree dheengadda gaafii gaggaafatanii dogongortaniifillee dhiifama isinii godhe duru. Kanaaf Harargeen laalaa obsuu dandeessuuf jecha gabbaateen iyyin. Laalaa obsuu dandeessuuf laalaa furmaata qabduuf gabbaateen iyyin. Gaafa Abiyyiin yoo Abiyyiin achi deemee faannoon qabatte mee akkam taatii jiiti mataa kee kanarratti waa barreessi yookaan immoo matuma kee kana yaadi. Ifii teetiif akkanatti yaadi laali taa'i yookaan tafakkuri yaadi. Mee inni hamaan kunaa Abiyyiin hama amma hamaan jedhe Abiyyiin hamaa ta'e yoo inni kun kute jarrimma Jawaar Mohaammed deddeemuun faannoon tun faannoon tu yoo dhufte tan ummata siitu zarabtu tan nama qaqqaltu tun tan Oromoo fi hin jinjettu tan Finfinneen teessanii miti lafti teessanii miti jettee nama saamtu tun gaafa laali qiisiiti yookaan immoo waa barreessi ifii teetii ifii naasa'i deebisaa ifii harkatta. Tanaaf kana isin hin jenna dhaamsi kiyya guddaan irra deebiseetiin jaa ummata hudduu takkaan farda lamarra taa'u warri biyya alaarraa Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa biyya hundarraa gisee as dhufe mootummaa balaaleffatu. Abiy Ahmedii fi mootummaa Shimallis mootummaa Itoophiyaa ammaan tana deemtuun tanarra faannoo biyya san qabattee nooji deemtuun irra nuu jira nama jiru tuulaa jira jechuun biyya alaa keessa. Gizeechi dhufan maal jedhan an dhugaan isinitti hima dhugaa jettuun isinitti himu jira. Naan ja'anii bara narra bobba'an kaleessa waan mootummaa balaaleffadheef hin qaba arran qabuun jechuu jiran maali wanni isin Abiyyi balaaleffattaniif naa hima. Nama tokko kiisha nama tokko guutuuf kiisha Jawaar Mohaammed guutuuf qabsoon goonu aangoorratti isin deebisu cufee jira. Abiyyiin Jawaar Mohaammed cufee jira waa'ee isaa cufamee jirti. Biyya saamuun hin jiru. Angoo biyyaan saaman barbaaduun hin jiru. Case close waa'ee isaa. Inni mootummaa tan akkami mootummaan tan jiidee mootummaa haaree dhuftu keessatti biyya saamanni kana hojiinsaa. Tanaaf namootan balaa qalaa hunda nutti ergee arrabni biyyan jaaru Jawaar Mohaammed ijoollee dhate ergitee ifee nagaa fakkaattee ijoollee dhate ergitee nu arrabsitu. Akka ati biyya jaartu sin gootu akkanuma qaanawitee hafta. Akkuma amma qaanawite kanatti Abiy Ahmed irra lidatu irra naa jira. Shinfat min ayna shinfat. Tanaaf mootummaan waan kana irra deddeebiftee qorachuu qabdi. Wali qabdanii seminaara kan nu qabdaniif hidhaa miti cinqaa miti isin beeyna viidiyoon keessan kunoo kana bika kanaan nu balaaleffattan bika kanaatti biyya alaatti gisee dheetan nurraa ta'a achittis nu balaaleffattaniimi asittis nu balaaleffadhaa jechuu danda'uun isinirra jira. Akkas kanaaf kun dhaamsa kiyya waan na dhageeffattaniif galatooma jechaan maayyirra jee kana mootummaadhaaf muraa erga. Kanneen as keessatti sagaleedhaan waa'ee namoota keenya kamiidha nama keenya akkamittiin gargaaraa jirraa bara nama keenya gargaaraa jirru ilaa hanga biyya tana jiru yoom takkaa ibboota jennu ammoo namoota kana dhawamee ka'u mucayyoo teenya tan haramaa ana addeellee
tamilli caccabee milli gabaabbate san warri akkasii hedduudha gargaaruun barbaachisaa gara biraatiin akka gargaaraman irra daleeyna tana mootummaalleen muciyyoo san tuutee wal'aanu nutis gara biraatiin gargaaru gara mootummaatiinis gara hawaasaatiinis gargaaru warreen mootummaa arrabsitanii nama gargaartanii mootummaan nama isin mootummaa arrabsaa nama gargaachifachifachuu firraa dhiisa. Mootummaa balaaleffachaa arrabsaa mootummaan tun diigamuu qabdi jecha akkamitti akka namooti ani dhaamsaan isinii dhaama yaa muciyyoo teenyatan aanaa haramaa araddaa addeelleedha. Tan dhawamtee miilli kee cabee joollumatti ama kudhan duras dhawamee caccabee jiru. Yaa intala teenya yaa muciyyoo teenya. Dhugaa namni fayyaadhaan qaxara cabde qaraatiis hin deemtu hin deemne garuu miidiyaalee garagaraa miidiyaalee garagaraa keessa hin dhaqin miidiyaa hunda keessa hin dhaqin